Arsii yoo naqe, Boorana yoo naqe, Baalee yoo naqe an Biliseedha, an Oromoodha. Maqaa kana naa jijjiiriin jedhee. Addunyaa jiraannu keessatti immoo nama jaallannu nama ofiitiin qoramuun akkamiin ilaalta? Reebichaa maal reebi? Lammaffaan an jedhee. Gaaffii akkasii na gaafattee naan sinachiisaa naan jedhe. Milkaa'inni olii gadi fiiganiif miti kan hin argamu. Milkaa'inni tasgabbii keessatti argama. Utuu hin bishaatiin garuu ola deemuun hin jiru. Hojii moo carraatti amanta? Namni karaa qaxxaamuraa deemee duroomu fagoon deemu. Keessi kee nagaan qabu taanaan wanta nagaa hin taane namatti himta. Sa'aatii 2 roobirroo irratti oduun jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef istaand baay'ee ta'ee naan jedhan. Ishiin jedhee. Maallaqa miti kan nama ijaaru. Jaalalaa fi yaada gaariitu hiriyummaa ijaara. Ani erga dubartii ta'ee boodanii hojii mataa kootii uummadhe. Gatii mataanii haadha kee fi abbaan kee gatii haasaaniif qofa bartan immoo gar ta'anii kun akkasidha akkasii jedhan isin agarsiisu turan. Gaafa manatti deebinu garuu Oromoo taana jechuudha. Mootummaan immoo waan danda'u sii kaffala. Maqaa kana fuunee gaafa dhannus adda isaanii mul'anna hundumaa keessa. Sana keessatti gufuun jira guutee lafa gufuun hin jirre immoo milkaa'inni hin jiru. Yeroo afaan Oromoo haasoftu namni karaarraa akkas galagalee faasii ilaala akka nama maraatu hin deemu. Namni abshaalli of dhossee of hojjeta. Namaafis hojjeta, biyyaafis hojjeta. Dirqama miti sooshaal miidiyaa irratti ba'uun. Yeroo baay'ee namni keenya ijoolleen keenya maaliif jalqabanii karaa itti hafu beektaa? Sababii ebaloo hojjeteef hojjetu.